عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فنورون لمن تبرز جرتو بليين كي كملاقا ناقيني بدادا نسنين جدا كم سرتمي ناقوم جرتانيمي ججباتو نسنين ججا إيقا قارقا في كيسانيف ديبي قبليتني نفيجرا قافي الدون نقافتمي قرو ديبي سوفيرون أرقاني سالما في ديفا منراتها نسنين جدا وبليين كي أكسي gaafii nama gaafate namni gaafii nama gaafate deebii nama eeggata deebii sun immoo dirqama ta'a waan ta'eef har'a kaamee gaafii keessan tokko tokkoon isin deebisan jedha bakkuma tokkotti akkasii inshallah na dhageeffadhaan isin jedha hagadhuma viidiyoo kana immoo share like subscribe gochuun maatii ta'a warroonni maatiin ta'in isin jedha akkasumallee warroonni maatii taatanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaadha ulfaadha isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa gara gaafichaatti yeroon darbu tokkoffaa irratti haati gaafii kiyya na gaafatte haadha Kaalid hojii mana madaamii akkamii sitti tolee asumaan maatii naaf ta'ee naan jette inshallah maatii siif ta'a. Hojii mana madaamii alhamdulillah jechuun moyya waanuma hundaayyuu mitiire alhamdulillah waanuma hundaa dandeesse yoo keessa dabarte malee biyyi namaa kun sitti tolee bichaa fi miti kan keessa jiraattu haga ta'een alhamdulillah jechuu wayya jechuudha. Maaliif damuuza keessii kennan taanaan yeroo hirribaa sii kennan taanaan si cinquu baannaan si caqacaquu baannaan siree bu'aannaan baqa amala isaanii dandeesse alhamdulillah jechuu yaa isumatu nutti tolee jedhama jechuudha. Akkasii haadha Kaalitiyya homaan jedhu alhamdulillah hundumti keenya akkuma tokkotti jirra akkasitti naa qabadhu siin jedha gaafii keetiif. Egaa gaafiin inni lammaffaan immoo Zainab maal naan jette gaafiin kiyya biyya kam jirtaa biyya jirtu sanitti mudannoo akkamii qabdaa sitte habiibtii tiyya ani biyyaan jiru Dubaay keessatti maaltu na mudate mudannoo na mudate Dubaay keessatti maal seete yeroo tokko jechuudha. Namitti tiyyatu makiinaa naa dhiqinaa jette awwala akkuma dhufeeni makiinaa kiyya dhiqinaa jette makiinaan isii ada makiinaa xiqqoo takka makiinaa ilmisi immoo makiinaa guddaa wayiiti andanyaa darajamu maal jedha wayiiti inni isaa tolchee itti uffiseetiniin biraa deeme hojiidhaaf jechuudhaan ka'ee nu akka ta'e hin beeku yeroo jalqabaa dhufe isin dhiqinaa jennaan daatta isii tan gibbiin ala jirtu kan gibbii keessaa immoo kan mucaati. Inni alatti dhiisifataa ani immoo as fuudhee bishaan itti naqee saamunaa itti naqee dhiqeessa se'ee jechuudha. Sanichi gaafa kaanii yoon dhiqeetiniin jedhu achi micattee xiqqoo takka gabbaate jettee iyyitee maal taate jennaan kana bee akkanatti dhiqanii bakka obboleessi kiyya maraate lolee maraata bakka maal jettee achiin bakka fiidee haadhatti himtee haatillee gadi fiidee ani beekanaa miti kan jedhe sani yoo jettu isiillee. Maal gootiree waan ani hin beekneef hin kolfite jechuudha. Hin kolfite mudannoo kanatti na mudate waan godhii naan jedha san dhiisee kan biraa godhee jechuudha. Osoo hin beekne akkasii jedha obboleettii tiyya na mudate na keessa baduu didee jechuudha haga hadha. Jarrillee hagadhaa hin kolfane jechuudha. Garuu makiinichi homaa hin taane akkam bishaan itti nannaqee maal godhee akkas baballeessisan akkasii siin jedha mudannoo akkasitti na mudate. Kana seen jedha haati gaafii tiyyammoo sadaffaa gaafii isin gaafii tokko haga afur na gaafatte okay si deebisuuf yaala inshallah yeroo mul'ata welcome bareedduu koo ani gaafiin qaba kakka jette jireenya kee keessatti mudannoo yookiin balaa tasaa rabbi
na oolche jette kan hin daganne lama nuuf himi jettee lama nuuf himi jettee mudannoo kan balaa tasaa kan rabbiin tasana oolche jettee maasite asuma jechuudha bakkuma hojjedhu kanatti balaa tasaa kan rabbiin na oolche kayoomuu hin daganne wallaahi maasite nyaata hojjedha nyaata immoo bakkeen itti hojjedhu alaan jira jechuudha siliindariin forooniin alaan jira achitti qurxummii xabbaseetiniin adaan zayitii ibidda jalaan cufne hin qannase malee jalaa xiqqeesse malee cufne waan nan cufisee bakka alaa fixee jedhee keessatti mana keessatti ol deebi'ee bakki itti hojjetamu immoo duubaanii hin mul'atu achiin bakka ture sa'aatii dheeraa ture bakka sanitti immoo akka aduun namatti hin baane achi akka xilaawii godhaniiti jechuudha achitti kan hojjennu waan foolii qabu ala sanitti hojjenna achiin maaseetaan ol deebi'ee yeroo dheeraa hin ture adaa zayitichi ho'ee adaa achi ibidda ofitti ol bute zayitiin adaa akka gaazitiitti waan guyyaa san arge boba'u zayitii jechuudha hin boba'e zayitiin adaa taboba'eetiin jedhe maxxabashaa irratti ol boba'e jechuun maxxabashaa keessa ol ba'e ibidda jechuun ol boba'e ta'achi ol ba'e achi sharaa gubbaan itti qabsiisa sanii wal qabateetiin ilaalkaa girgiddaa ciraa tokko mana girgiddaa odoo akka mana biyya keenyaa muka ta'e wallaahi gubatee ture silaa girgiddaan muluma gurraachite jechuudha yoo gadi baan aarri bakka aara sitti hin fakkaatin mucaa wayitii xiqqeeshaa wayitii maskootiin argee maaltu aara jedhee gadi fiige mucaan daama xiqqaadha yoo gadi fiigu maaltu aarama yoo jedhu mucaan manni gubate mucaan gadi ba'e yoo asii namni gadi fiigu asii ibiddi itti ol qabate wallahi ibiddi itti ol qabate achiin ijoollee dhiiraa gurguddaan mana jiranii isaan bishaan tuboodhaan irraa dhaamsan jechuudha akka godhanii alhamdulillah sarabbiin oolche achiin bakka mana gubdee maal jettee oolte maal waan jedhu isaanillee hin dagatte waan jedhu san jedhaniitumaan callisan jechuudha wallaahi balaa tasaa rabbiin san na oolche siin jedha habiibti isa alhamdulillah rabbil aalamiin lammaffaa irratti immoo maannaan jettee yeroo jalqabaa jaalalli si qabee eega si qabee akkam si gochaa ture kakkaa jette oh my god gaafii kanaa akkamitti si deebisa jaalalli si qabee jaalalli na qabuuf deemaa jira akkasitti qabadhu ishee na qabuuf deemaa jira sadaffaa irratti immoo maal jettee nama waliin walloltee beektaa nama wajjin duraan amma doonteen duraan gizee mana barumsaa deemnu guyyaan taraan dabareen faraqaa waltumaa deemnaa jechuudha garee uummanni sanuu garee waltumaa deemnallee Awurooppiidhaan jechuudha way wallaalummaa way ijoollummaa innaa guruppii waltumaa deemnaa jechuudha duraan baay'ee wallolla ijoolleen ammaa miti garuu malee maal jettee jireenya kee keessatti abdii kutattee boossii beektaa jireenya kee keessatti wallahi boo'ee abdii kutadheen beeku alhamdulillah hagammaatitti wanna boo'ee abdii na kutachiis hin agarre alhamdulillah wallahi boo'ee abdii kutadheen beeku boo'a garuu boo'ee abdii kutadheen beekuun aara garuu yeroo aaranii boo'a garuu abdii kutadhe waan akkasitti abdii na kutachiisuun na muudanne alhamdulillah kana boodas na muudatinen jedha akkasisinen jedha obboleeyyan kiyya gaafiin kiyya gaaraam kana fakkaata gaafii baay'eedha garuu irraa mureetumaanin muraasa isin wajjadhe akkasii obboleeyyan kiyya daqiiqaa dheeraa haasawuu waan natti hin toliniif malee gaafiiwwan baay'eetu na barraa'e kanaan isinin jedha obboleeyyan kiyya jaa qabdaa jettee aabbeenillee hin qaba aabbee miidiyaa jaa qabdaa jettee kolfite ni qaba akkasiin jedha obboleettii kiyya sumaanuu kaagalatuu moorri gaafii na gaafattanis isinin jedha obboleeyyan kiyya maaliif gaafii keessan haga ta'een isin deebise jedhe